Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jira. Mootummaan bilisiginnaa fanfaajii uumuuf malee garee shoror keessaa fannoo irratti tarkaanfii wayituu fudhataa hin jiru jedhan. Qondaalli mootummaa fi deeggartoonni isaa tibba kana akka waan gareen shoror keessaa fannoo irratti tarkaanfiin fudhatamutti jirutti dubbatan. Qondaalli nageenyaa olaanaan bilisiginnaa akka himanitti mootummaan bilisiginnaa fannoowwan ijaaramaniif beekamtii kennee meeshaalee waraanaa seeraan ala jarri qabatan jiran seera qabeessa taasisaa fi jira jechuun dubbatan. Kana malees meeshaaleen waraanaa ammayyaa dabalata garee shoror keessaa fannoo hidhachiisaa jira jedhan qondaalli nageenyaa kun. Duulli tibba kana kaayyoo lama qaba kan jedhan qondaalli nageenya bilisiginnaa kun kan jalqaba afaan faajjii uumuu deeggarsa uummata Oromoo argachuuf yaalu akka ta'e himanis jiru. Kan lammataa immoo warreen fannoo ta'anii sodaa mootummaatti uumuu namoota muraasa karaa irraa maqsuuf akka ta'e dubbatanii jiran. Egaa hordoftoota keenyaa oduun amma qabannees ni dhiyaanne kana fakkaataa muuduu biraa qabdee walitti himti nagaatti nuuf tura.